eessattidha kanatti tajaajiltu si wajjin kadhachuun barbaadaa jedhee kan akka carraa argee gaafadhe iddoo akkasiiti manneen iddoon itti tajaajilu manuma koo birattini sagantaa dhaabee jira dhuftanii na wajjin kadhachuu dandeessu naan jedhaniinaan barbaachaan sagantaa kana barbaachaan iyyaafadheen iddoo isaallee wallaalee mucaaxinnoo tokko qabadheen waaree booda akkasuma sanbatadha nan dhufee iddoo kana namoonni jiru turanii sagantaan tureera faarfannaanis namni faarfatu tokkos tureera kana booddee asitti dhufeen kadhannaa kana asii na kaasee namni waaqayyoo kun iddoo kanatti na fidee kottaasiniin kadhadhaa jedhee kadhatee an guyyaa sana gaaffiin fidee dhufeen ture gaaffii qabuun fidee dhufee waama boonatti ta'etu ture innis immoo waa'ee boleessa koo tokkooti isa kanaan fideen dhufee gaaffii sana footoo isaan fidee dhufe sitti innis boleessi koo namni tokko mucaan namni finneedha baankii keessaa hojjetu mana wayii lafa mana moofaa tokko biteetu ijaare mana moofaa tokko bitee mana guddaa mana birrii guddaatti baasee bilookeettiidhaanii mana giraawundii mana bareedaa ijaaree erganni ijaaree fixee dubbiin irratti ka'e inni bakka bu'iinsaanidha manni kun bakka bu'iinsaan ture akka carraa kan bakka bu'ee ture abbaa manaadha maqaa haadha manaan ture lafti kun fakkaataa bakka bu'iinsuma kanaan bakka bu'iinsi kun guutuudhuma inni callisee mabitee isa booddee waan ji'a 8 ture yeroo diigamee yeroo ijaaramu dubbanne erga manni kun ijaaramee xumuramee boleessi koo kun itti galeeti kissii irratti kaaste namni haati manaa kun jechuudha abbaa manaa haati manaa ol gadhiisaniiru inni kanas hin beeku ture isa booddee kissii kun hamaan irratti ka'ee isheen xabaqaa bittee inni xabaqaa bitee birrii guddaan sana irratti ba'uutti ka'ee isaan booda bakka baay'ee maatiin irra kanneen waan qabu qabeenya isaa hamma hojjete achuma irratti xumureera wanta ta'eef isa booddee bakka rakkina guddaatu ture haadha manaan suni abbaa manaa sana qabdee qabsiistee niisistee hidhaa akkamitti murtaa'e hidhaa waggaa 6 murtaa'e yeroo nama kanatti waggaan 6 murtaa'u bakka namni kun dhugaan qabachuudha hin shakkine nolgaa erga akkas ta'e namni kun dhugaan qabu bakka manni kunis dubartii kanaaf naa kennamuu qaba itti isheen bakka gaafa akkasastu jechuudha kana booddee bakka maalidha wanti inni bite maali yaa waaqayyo maaltu ta'e bakka baay'eennis raafame boleessi koo sun is bakka waaqayyoon sii kadhannaa hanqii mini isaan garuu akka beekana ta'an ol beekuu danda'u hanqii kee waaqayyo nama kan biraa laatu ansiin kadhachiisaa siin kadhadhan jedhee footoo isaa fidee dhufe itti nime nama kanatti adaraa kana dhanaa kadhadhaan jedhee wanti kuni xumurarra ga'eera jedha namni waaqayyoo kun dhugaadha wanti suni gaafa sana xumurarra ga'eera hin xumuramaa nama kanaaf farada jedhamee asitti sagalee waaqayyoo kan inni sagalee raajiin natti dubbatame gaafa sana wanti kuni xumurarra ga'eera iyyuudha jedhame isa booddee galee mangalgala sanaa ani iddoo akkasiitiin sii kadhachiise gaafan kadhachiisu immoo sii faradamuuf iyyuu xumurameera jedhame nondaan xumurameera haleluuyaa galanni waaqayyoof haa ta'u sii xumuramaa jira malee si jalaatii qabamaa jira miti falmiin suni xumuramaa jira ameen waan jedhudha sagaleen haleluuyaa indaamaa dafee iyyuu xumurama bakka Amen. Tabaqaatu bitamaayira namni sun itti murtaa'eera wanti kun yeroo sanaaf akkasti wanta nama raasutu namni sun maaliif qabamee dhamatu dhugaan dubbiin achi keessa jiraate maaliif hidhamasa jedhurraan kan ta'e baay'ee raafamne isheen maal jettee kasastiyyuu bakka wukilinnaan sun naafa ka'u wukilinnaan nama sanaa naafa ka'u wukilinnaan akkamitti ka'a wukilinnaan gurgure namichi kun wanta ta'e karaa meeqa deemamee gaafa waaqayyo gidduu galu abbaan seeraa sadii gaafa murteessan dhugaa mucaa kanaa baasuu qabna isa jedhuun itti adeemne jedhanii dhugaa mucaa kanaa hin ba'e namichi sun gurgureera isheen bakka buusteetti isheen inni maal godheera waan ittiin gurgure kana dubartii kanaaf hin laanne jechuudha dhugaan dhaqee achi keessaa ba'e isaan karaa olaa falmanii karaa itti adeemanii dhugaan nama kana as keessaa ba'uu qaba namni kun horii isaan bite kana dhagaafa jedhu waaqayyo dhugaa mul'ise. Ameen. Xumuramaa jira wanti jedhamu sun hin xumurame. Ameen. Haleluuyaa. Sikoo mana isaa indeeffatee mana isaatti keessa jiran mayyuu
nama sanaaf immoo dhaqee gaafa faradamu firdiin waggaa 6 jedhame gara waggaa 4tti gadi bu'ee namni sun gurgureera bakka bu'eera garuu birri barbaachisaa ta'e sana dubartii sanaaf ilaalle keessa deeme indaam amma boleessi kosu maal godhee dhaqeellee birri 700 maqaa namicha kanaatiin dubartii kanaaf kan gale dhaqee baankiitti baafatee baankii statementiin sun gaafa ba'u bakka xumuramee waaqayyo dhugaa mul'ise. Amen. Faradamee xumuramuu ga'eera. Amen. Jedhee afaan nama waaqayyootiin lafa kana irratti dubbatame. Amen. Faradamee xumurame. Amen. Inni waaqayyoof haa ta'u. Namoonni waaqayyo iddoo kana jirtanii waaqayyo iddoo kanatti hojjetaa akkasin haala kana ilaaltan jechuudha. Akka iddoon kun itti ilaalamu lafti kun itti ilaalamu miti dibati waaqayyo iddoo kana jira. Amen. Humni waaqayyo iddoo kana jira. Amen. Hafuurri waaqayyo iddoo kana jira. Amen. Sagaleen dubbatamu sagalee waaqayyooti. Amen. Kanarraan kan kee obboleessa koof hin faradamee kissiin kun hin dhaabbatee kissii kana gaafa ishee irratti naannee isheetti naannee jedhu kissii kana hin dhaabde isheen fi masheenii kana booddee obboleessi kun hin taragaaga'e maatiin baay'ee naanee raafamnee kan turre maalo waa'ee mucaa kanaa kadhadhaa jedhu haati keenyaaf abbaan keenya illee amantiin isaanii ortodoksiidha garuu maal jedhu waa'ee kadhachaa jirtu kadhannaan humna qaba. Amen. Waaqayyo humna qaba. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo dhugaa keessan immoo hin jallisu. Amen. Namoonni dhugaa qabdan gooftaa fuuldura keessanitti taanaan afaan waaqayyo isinitti dubbateera taanaan sagaleen isinii dhufeera taanaan amanaa waaqayyo irraawwata. Amen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Amen. Asitti lafa kanatti waaqayyo natti dubbate footoo obboleessa koo nama gaaffii qabu nama raafamee nama dubbiin itti naanna'ee kissiin itti naanna'ee xabaqaan itti bitame kana footoo isaan iddoo kana fide namni waaqayyoo kun naa kadhatanii waaqayyo isa jedhe sana naa raawwate kissii kana obboleessa koo irraa wanta inni dhaabee wanta obboleessi koo aara galfatee nunis maatiin keenya gammachuu qabna galata qabna jedheen galataaf iddoo kana dhufe waaqayyo gooftaan kabajamu waaqayyo olala jedhu teessoo